Guys, viidiyoo TikTok irra jiran kan daawunloodii ta'uu hin dandeenye yookaan immoo watermarkii malee kan daawunloodii hin taane haala kanaan gootu. Duraan dursa akkuma beektan gara TikTokii keessanii ergaa seentanii booda kunoo viidiyoo TikTok irra jiru kana ergaa lafa TikTokii seentanii booda iddoo sheerii sanatti buutuu jechaadha. Ergaa achitti buutanii booda kunoo koppii liinkii iddoo jettu kanatti buutuu jechaadha. Kanaan booda keessaa baatanii gara Chrome browser appii jiru sanaatti seentu jechaadhaani. Ergasiin booda iddoo sarchii sanarratti weebsaayitii kana galchitu jechuudhaan sss.tik.io jettaniitu kunoosuma barreeffamaa jiru kana irratti barreessitanii bakka go jettu sanatti buutuu jechaadha yookaan sarchii gootu. Saniin booda kunoo weebsaayitii kana isin galchaa. Asirratti sasila koppii liinkii gootan peestii gootuu jechaadha. Saniin booda iddoo daawunloodii sanatti buutuu jechaadha. Iddoo daawunloodii kanatti ergaa buutanii ol dabarsitanii immoo kunoo filannoo hedduu isinii ka'a. Isin as keessaa isa kan filattu without watermarkii kan jedhu kanatti buutu jechaadha. Viidiyoo namicha sanaa watermarkii malee buusuun haala kana fayyadamuu ni dandeessu jechaadha. Ergaan kunoo daawunloodii ta'uu jalqabeera jechaadhaani. Diiteeyilii isaa galee isinitti agarsiisa kunoon daawunloodii ta'aa jira jechaadhaani. Viidiyoo akkasittiin daawunloodii ta'uu hin dandeenye yookaan immoo watermarkii malee viidiyoo TikTok irra jiru kamiyyuu tippii kana fayyadamuudhaan buusuu ni dandeessu jechuudha.